nagaan dhuftanii keessummoonni keenya hundi keessanii egaa guyyaa addaa ta'erraa guyyaa obboleessa kiyya xiqqaan wanta haaraa fideetti dhufe waan ta'eef akkasitti baay'atanii dhufu keessanii baay'ee isin galateeffannaa. Sagantaa keenya jalqabnaa baan cidhaa akka sagantaa jalqabu kabajaan affeeraa galatooma. Hayyee baga nagaan dhuftanii. Ayyaantuudhaaf akkasitti ayyaantummaadhaan positive ኢነርጂዳን ሰሳበምተኒ ዋን ሲናርጌፍ ገመዴራ እንኳን ደህና መጣችሁ ለአያንቱ አልበም እንደዚህ በሚያምር መልኩ በፖዚቲቭ ኢነርጂ ሁላችሁም ከኛ ጋር ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። እዚህ ታሪክ ተካፋይ ስለሆናችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ንግግሬን አድርጋለሁ። ታምሱላን ዋናኒ ለበርሱዳም ሰኮኒ ይጎፋ deebiidhaan baga nagaan dhuftanii hojiiwwan qeenxee waggoota muraasa booda albama kiyya jalqabaa ayyaantuu jedhu baga birraa haaraadhaan wal argine. Oromoon ayyaana waggaa ayyaantuutu arga akkuma jedhu akka sabaatti har'a geenye miti. Ana ammoo hojii kana uummata kiyya bira qaqqabsiisuun mataa isaa ayyaantummaadha mataan isaatu. Wanni hunduu akkuma maqaa irraa mataa argatu maqaan albama kiyyaa haaraa jalqabaa ayyaantuu ta'uu isaatti baay'een gammadaa. Ayyaantuu jechuun ammoo simboo ayyaana tokko nama qabu jechuudha. Egaan argaa dhageettii Oromoo keessatti wanni hundumtuu ayyaana qaba. Ayyaanni ammoo ayyaantuu qaba. Fakkeenyaaf ayyaana jechuun beekumsa jechuudha. Yoo jenne ayyaantuun namni ta'e ammoo nama beekumsa qabudha jechuudha. Addatti ayyaantuu jechuun fakkii milkii fi adda argachuu dawaa bara kompaasii karaa ayyaantuutu baata. Kanaaf albamni kiyya kun anaaf gama tokkoon sagaleewwan waamicha ayyaantuuti. Ayyaantummaa fi taasifame yoo ta'u gama biraan ammoo burqituu seenaa ayyaantummaa jaalala sabboonummaa fi abdii haaraa qabatee dhufuudha jedheen amana. Qindaa'inaa jechuudha. Adeemni ayyaantuu jedhu kuni ulaagaa muuziqaa guuttachuun indaastirii muuziqaa addunyaa keessatti dorgomaa akka ta'uuf ogeessota muuziqaa hedduu hirmaachisee isaan keessaa gama qindeessummaatiin Ifreem Birqinee, Miikii Jaanoo, Iyyoo Baalchaa, Anteenii yookaan Abbuuzii fi Heenii Beetezeemaa matuu irratti qindeessummaatiin hirmaate akkasumas miiksi gochuutiin jechuudha. Gama muuziqoota 16 kan ammoo ogeessa muuziqaa beekamaa Abagaas Shoyitaatiin maasteringii isaa hojjetame. Gama muuziqaawwan instrumentii adda addaa garuudhaan immoo Lu'aan Maarii, Roobin Maarii, Zarihuunii fi Chaapiinfaa keessatti hirmaataniiru. Namoonni kunniin indaastirii muuziqaa biyya kanaa keessatti namoota maqaa gaariif ogummaa guddaa horatanidha. Gama walaloo yeedalootiin ammoo Lalisaa Idris, Abboomaa Margaa, Artist Ibrahim Mohammad, Mootii Abbaa Gaarii, Faaqee Aminaa akkasumas Naahom Makuriyaa, Ifreem Birqinee, Zaaraa fi Isaayyaas fa'aa keessatti hirmaataniiru jechuudha. Artist Agaarii Gosaa hojii indaastirii muuziqaa keessa waggoota 8 oliif uummata wajjin erga wal yeroo gabaabaa keessatti artistii dhageettii qabu ta'uu danda'eera. Albeema hojjechuuf yaaluu isaa waggoota hedduu kan itti fudhate dhamaatiiwwan waggaa 6 olii keessaa kan ture yoggaa ta'u albeema isa kana yookaan albeema ammayyaatti jedhanii moggaafame fi uummata qaqqabuuf deemu kana dura albeemni kan biraan hojjetame kan diigame jira. Dhamaatiiwwan sana wajjin albeemni kun waggaa 6 fudhatee jechuudha. Walumaa galatti dhamaatiiwwan jalqabaa gammaatti albeemni hojjetamuuf taasifame maallaqni itti ba'e miiliyoona 7tti kan tilmaamamudha. Albeemni muuziqaa ayyaantuu jedhu kuni fulbaana 12 bara 2017 yookaan akka baramitti seepteembara 22 jechuudha. Pilaatfoormii muuziqaa jiran yuutuubii dhuunfaa Magaala Gosaa dabalatee pilaatfoormiiwwan muuziqaa hundumaa irratti dilbata dhufu jechuudha. Sababa guddaa fuuldura keenya jiru waaree booda ni qaqqaba. Albeemicha keessaa fudhatamu muuziqaaleen agarsiisaa yookaan viizuwaalaayisti ta'an illee ni jiru. Isaanis kan uummata qaqqaban ta'a. Fulbaana 12 dilbata dhufu jechuudha. Waaree booda isaa 10 irraa eegalee sirna eebba albeemni ayyaantuu
bakka artistoonni Oromoo durii haga ammaatti haasaa kafalan hedduun jiran akkasumas artistoonni haaraan amma dargaggeeyyii ta'an jiran jaallattoonnii fi dinqisiifattoonni Andu'aalem illee bakka argamanitti hoteela Skylight kanatti ni eebbifama yookaan sirni albeema gadi dhiisuu ni raawwatama jechuudha. Sirna eebba albeema muuziqaa kanarratti artist Andu'aalem Gosaa hojiilee haaraa keessaa muuziqaa lama hojiilee kan biraa keessaa tokko akkasumas immoo inni waltajjii irratti dhiyeessa jechuudha. Akkasumas artistoota beekamoo fi uummata keenya biratti baay'ee jaallatamanii artistoowwan jedhamu artistii Albamni mata dureen isaa Ayyaantuu jedhamu artistii Andu'aalem Gosaan qindaa'ee hawaasa bira qaqqabuudhaaf haaldureen xumurameera. Guyyaa har'aatis eebba albamichaa ilaalchisuudhaan bakka artistoonni buleeyyii fi haaraan jiranitti Finfinnee hoteela Skylight'tti miidiyaaleef ibsi kennameera. Albamichi sirboota qeenxee ta'an 16 kan of keessaa qabu yoo ta'u waliigalaan aadaa, duudhaa fi seenaa uummata Oromoo sadarkaa idil addunyaatti beeksisuuf gahee guddaa akka qabu artist Andu'aalem Gosaan kan ibse. Akkasumas albamicha hojjechuudhaaf artistoota lafaa dhufanii fi buleeyyii akka hirmaachise artistichi kan hime. Ayyaantuu hojjechuudhaaf dhamaatii dudha. Dhamaatii kiyya qofa otoo hin taane dhamaatii namoota baay'eeti. Akkuma argite namoota hedduu lakkoofsaan amma kana dura albamni yoo hojjetamu namoota hagana hirmaannaa gochisiisee hojjetame jira jedhee just hin beeku. Kuni ka jalqabaati jedhee yaada namoota hedduu kan hirmaachisee jechuudha. Kanaaf albamni kun albama cimaadha jechuudha. Albamoonni wayita hojjetaman duudhaalee gaggaarii uummanni Oromoo of keessaatii qabu bal'inaan ibsuu fi gahee guddaa akka baatus kan ibsame yoo ta'u sirboonni albama Ayyaantuu keessatti hammatamanis aartiin Oromoo sadarkaa tokkoon akka dabale taasiseera jedhu artistoonni Tiiqaa Tafarii, Taaddalaa Gammachuu fi Gadaamdaan. Tokko sirba qeenxarraa adda kan godhu sirboota aadaa garaagaraa godinaalee Oromiyaan aadaa rukuttaalee garaagaraa rukuttaalee nama hawwatan hedduu qabdi kan gara addunyaatti hin beeksifamne fuulduratti illee gara kan beeksifaman hedduu qabdi. Isaan sana bakka tokkotti hammatee carraa beeksisuu qaba namni albama hojjete. Albama hojjechuu miti sirbi qeenxee tokkicha hojjechuun amma akka ulfaatu namoonni muuziqaatti xiqqoomallee dhiyeenya qaban ni beeku jedheetiin amana. Kanaaf albamni kun sirboota 16 qaba bu'aa bahii hedduu keessa darbee sadarkaa kana ga'e. Ayyaantuudha egaa akkuma maqaa isaa ayyaantuudha. Namni uumamaan uggaa dhalatu ayyaantuudha. Waan gaarii hojjetuun ayyaantummaa isaa tikfata. Hammeenya hojjetuun ayyaantummaa isaa ofirraa mulqa. Maaliif kan ijoolleen akka Andu'aalem lafa ol dhufan kuni Andu'aalem singilii sirba qeenxee baay'ee hojjetee amansiifatee dhufee namni akka gurraaf dhageetti guddaa nama qabuudha amma. Kanaaf namni baay'ee eega garuu namni eegee deemu mucaan kuni boodatti nafi sirriitti amma danda'utti wanni kun akka bareedu akka aadaan keenya guddatu akka muuziqaan Oromoo sadarkaa tokko ol ka'u carraaqii guddaa godheera. Ani kana nan beeka sirboota baay'ee hojjetee erga fixee booda diigee fa'aa duubatti deebi'ee akka haaratti hojjechaa ture waan ta'eef ani baay'ee jaalladheera. Akka dhaggeeffattoonnis akka jaallatan abdii guddaan qaba. Albamii waan kontentii hedduu of keessaa qaba. Uummata kanarratti hundaa'ee saayikooloojii uummata kanaa hojjetama waan ta'eef vaalii uummata kanaa of keessaa qaba jedhama. Albama Ayyaantuu keessatti sirboonni 16 hammatamuun adda kan taasisu ta'uusaas artiist Galaanaa Gaaromsaan ibseera. Sirba 16 xumuruun baay'ee namatti ulfaata. Nu hunduu muuxannoo qabna waan ta'eef akka kanatti waan bareedaa dhaga'een jira waan ta'eef dhaga'uuf teessu waan ta'eef Baganagaan dhuftanii keessummoonni keenya hundi keessanii egaa guyyaa addaa ta'erraa guyyaa obboleessa kiyya xiqqaan wanta haaraa fideetti dhufe waan ta'eef akkasitti baay'atanii dhufu keessanii baay'ee isin galateeffanna. Sagantaa keenya jalqabnaa waan cidhaa akka sagantaa jalqabu kabajaan affeeraa galatooma. Hayyee baganagaan dhuftanii ayyaantuudhaaf akkasitti ayyaantummaadhaan positive ኢነርጂidhaan sassaabamtanii waan isin argeef gammadeera. እንኳን ደህና መጣችሁ ለአያንቱ አልበም እንደዚህ በሚያምር መልኩ በፖዚቲቭ ኢነርጂ ሁላችሁም ከኛ ጋር ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። እዚህ ታሪክ ተካፋይ ስለሆናችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ንግግሬን አድርጋለሁ። ታምሱዳን ዋናኒ dabarsuudhaan sakkoonii dhufa irra deebiidhaan baganagaan dhuftanii hojiiwwan qeenxee waggoota muraasa booda albama kiyya jalqabaa ayyaantuu jedhu baga birraa haaraadhaan wal argine.
Oromoon ayyaana waggaa ayyaantu targa akkuma jedhu akka sabaatti har'a geenye miti. Ana ammoo hojii kana uummata kiyya bira qaqqabsiisuun mataa isaa ayyaantummaadha mataan isaatu. Wanni hunduu akkuma maqaa irraa mataa argatu maqaan albama kiyyaa haaraa jalqabaa ayyaantuu ta'uu isaatti baay'een gammadaa. Ayyaantuu jechuun ammoo simboo ayyaana tokko nama qabu jechuudha. Egaan argaa dhageettii Oromoo keessatti wanni hundumtuu ayyaana qaba. Ayyaanni ammoo ayyaantuu qaba. Fakkeenyaaf ayyaana jechuun beekumsa jechuudha. Yoo jenne ayyaantuun namni ta'e ammoo nama beekumsa qabudha jechuudha. Addatti ayyaantuu jechuun fakkii milkii fi adda argachuu dawaa bara kompaasii karaa ayyaantuutu baata. Kanaaf albamni kiyya kun anaaf gama tokkoon sagaleewwan waamicha ayyaantuuti. Ayyaantummaa fi taasifame yoo ta'u gama biraan ammoo burqituu seenaa ayyaantummaa jaalala sabboonummaa fi abdii haaraa qabatee dhufuudha jedheen amana.